oduu teenyaa jalqabaatiin dhaabni ABO gaazii uumamaa Ogaadeen irratti ibsa baaseen akkuma amma duraa tarkaanfii fudhachuuf dhaadate. ABO fi gaazii uumamaa naannoo Somaalee bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa gaggeessaa jiruun waraana mootummaa hedduu ajjeesuu beeksise. Haaluma kanaan bakkoota 3 olitti kaleessarraa eegalee waraana gaggeeffamaa jiruun injifannoo argachuu waboon himeera. Wal waraansa Oromiyaa ammallee jabaatee itti fufee gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin maatii haadha ulfaa ji'a 9 hagayya darbe Gujiitti ajjeefamanii keessaa namni tokko to'annoo jala jiraachuun himame. Maatiin haadha kanaa akkamiin to'atamanii gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin mirgi Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuu sadarkaa olaanaatti ce'uu pirezidaantiin Itiyoophiyaa Taayye Asqasillaasee himan. Kanaafis biyyoota ollaa waliin ulaa galaanaa argachuudhaaf hojjechaa jirra jedhan pirezidaantichi. Pirezidaanti Taayye Asqasillaasee bakka ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed argamanitti har'a mana maree lamaanii irratti argamuun haasawa taasisaniiru. Dhimma kana irrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka qaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin dhaabni ABO gaazii uumamaa Ogaadeen irratti ibsa baaseen akkuma amma duraa tarkaanfii fudhachuuf dhaadate. Waggoota dheeraadhaaf gaaziin uumamaa Somaalee akka hin qotamne ugguraa kan ture ABO'n har'a immoo ibsa baaseen balaa guddaa dhufuuf jira jedheera. Haaluma kanaan gareen adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen yookaan ONLF qorannoo boba'aa Itiyoophiyaa naannoo Ogaadeen ilaalchisee akeekkachiisa cimaa kan laate yoo ta'u qabeenya uumamaa uummata Somaalee saamaa jirtu jechuun ibsuun saamicha qabeenya Somaalee irratti raawwatamuuf akka hin obsine hime. Hoogganaa olaanaa ONLF kan ta'an Abdurrahman Maddii gaaffiif deebii gabaabaa tajaajila oduu Ogaadeen onaa waliin taasisaniin akeekkachiisa kana kan laatan yoo ta'u hoogganaan ONLF kun qorannoon boba'aa fi qabeenyi albuudaa biroo kan naannicha jiru sarara diimaadha jechuun ibsaniiru. Keessumaa qabeenya Somaalee baasuudhaaf yaaliin achitti godhamu balaa guddaa fiduu akka malus akeekkachiisan. Abdurrahman Maddii uummanni Somaalee qabeenya kana guutummaatti akka eeggatus gaafatan. Ragaaleen hedduun akka agarsiisanitti gareen ABO kun yeroo dheeraadhaaf Itiyoophiyaan Ogaadeen keessaa boba'aa qotuudhaaf wayita yaaltu mormaa tureera. Inumaa yeroo baay'ee tattaaffii akkanaa mootummaan Itiyoophiyaa godhaa tures gufachiisaa ture. Ibsi ONLF amma laate kun gaazii baasuudhaaf sochii naannoo Somaalee keessatti godhamu irraa kan ka'e hawaasa naannoo irrattis balaan fayyaa hamaan dhaqqabaa jira jedhan. Iddoowwan boba'aan irraa qotamanitti dhaabbileen Chaayinaa faalama hamaa geessisaa jiraachuu kan ere qondaalli ONLF dhaabbileen Chaayinaattis Itiyoophiyaa waliin waliigaltee qabu garuu hayyama uummata Somaalee tasuma hin qabanii jedhan. Akka ONLF jedhutti dhaabbileen kunneen nageenya siviilitiif tasuma yaaddoo tokkollee kan hin qabne jechuun ibsee danta dhabummaa akkanaatiif nuti hin obsinuu jedha ONLF. Gareen hidhannoodhaan qabsoorra turee fi dhufaatii Abiy Ahmed booda gara biyyaatti gale kun ammallee Abiy Ahmed faanas wal dhabee aangawoonni isaa gariin biyyaa baqataniiru. Gama biraatiin qondaaltonni ONLF bakka lamatti ba'anii ONLF adda cabuus ji'oota dura gabaasaa turre. Garichi dhimma gaazii uumamaa Ogaadeen irratti mormii isaa yoo dhageessisu inni amma kan jalqabaa miti. Amma ibsi kun kan ba'ame tibbana akkuma beekamu Itiyoophiyaan piroojeektii gaazii uumamaa Ogaadeen waggaatti litira miiliyoona 111 oomishuudhaaf dandeettii qabu naannoo Somaaleetti marsaa jalqabaa eegaluu isii hordofeeti. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa gaggeessaa jiruun waraana mootummaa hedduu ajjeesuu beeksise. Haaluma kanaan bakkoota 3 olitti kaleessarraa jalqabee waraana gaggeeffamaa jiruun injifannoo argachuu waboon himeera. Waggoota 7 dabre guutuu waraana gaggeessaa kan turan qaamonni hidhatan kan mootummaaf waboon ammallee lola kana jabeessanii itti fufaniiru. Lola kana dhaabuudhaaf yeroo lama marii sadarkaa olaanaatti gaggeessanis milkaa'uu kan dadhaban waboof mootummaan marii gufate booda lolli isaanii jabaatee gaggeeffamaa jira. Haaluma kanaan tibbana wal waraansa jabaa gaggeeffamaa jiruun godina Gujii
jedhanitti woboon injifannoo argachuu hime. Kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa socho'u guyyaa tokko dura lola gaggeesseen Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda dhamee Samaa'aaloo jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 7 battalatti yommuu ajjeesu 6 immoo akka madeesse himeera. Bakkoota yeroo dheeraadhaaf waraana keessa turte keessa Gujiin tokko yoo taatu lola achitti gaggeeffamuun qaamota qawwee qaban jidduutti uummanni nagaa guddoo akka miidhamu amanama. Miidhama uummata nagaa kana dhaabbiilee mirga namoomaa deddeebiin qaama lamaaniitiinuu kan qeeqaa turan yoo ta'u garuu qaamonni lachuu miidhama uummataa kanaaf gaafatamummaa hin fudhatan. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee jalattis tarkaanfii fudhachuu beeksise. Miidiyaaleen woboo faana hariiroo qaban akka gabaasanitti woboon zoonii jiddu galaa Shaggar City kutaa magaalaa Wasarbii ganda mana abbichuu keessatti lola gaggeesseen caasaa gandaa irraa bulchaa gandaatii fi hoogganaa nageenya gandaa dabees milishoota 9 walitti qabee akka fuudhe himame. Namoota caasaa gandaa keessaa guure kana garuu waraanni bilisummaa Oromoo miidhuudhaaf akka hin taanee fi gorsa laachaa fi akka jiru miidiyaaleen wobootti dhiyaatan gabaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo ammallee tarkaanfii fudhatee raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeesuu beeksise. Wal waraansa Oromiyaatti gaggeeffamuun woboonis ta'e raayyaan ittisa biyyaa injifannoo arganneerra jechuu yoo gabaasan inni ammaa kan jalqabaa miti. Taateewwan akkasii waggoota 7 dabree deddeebi'iin gabaafamaa kan turan keessaati. Haa ta'u malee qaamni bilisaa bakkicharraa odeeffannoo sirrii qoodu bal'inaan hin argamu. Oduu biraatiin mirgi Itiyoophiyaan ulaa galaanaa argachuu sadarkaa olaanaatti ce'uu pirezidaantiin Itiyoophiyaa Taayye Asqasillaasee himan. Kanaafis biyyoota ollaa waliin ulaa galaanaa argachuudhaaf hojjechaa jirra jedhan pirezidaantichi. Haaluma kanaan sirni baniinsa bara hojii 6ffaa mana maree bakka bu'oota ummataatii fi bara hojii 5ffaa mana maree federeeshinii gaggeeffamaa oole. Yeroon hojii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa wiixataa xumura baatii fulbanaa irraa hanga waxabajjii 30tti akka ta'e ni beekama. Kanaanis waggaa 4ffaan bara hojii mana maree 6ffaa waan xumurameef sirni baniinsa waggaa 5ffaa bakka pirezidaantiin Itiyoophiyaa Taayye Asqasillaasee argamanitti har'a gaggeeffamaa ture. Pirezidaantii Taayye manneen maree lamaan hojii isaanii eegaluu isaanii labsuun karoora waggaa mootummaa federaalaa dhiyeessaa turan. Sagantaa irraa irratti ministeera muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmad dabalatee miseensonni manneen maree lamaanii sirna baniinsaa kanarratti argamaniiru. Pirezidaantii Taayye Asqasillaasee sirna baniinsichaa eegalchiisuun haasa'oo sa'aatii fudhate har'a taasisaniiru. Pirezidaantiin kun raawwii hojii bara 2017 fi karoora mootummaa federaalaa bara 2018 bal'inaan dhiyeessaniiru. Haasa'oo isaanii irraa keessa Itiyoophiyaan qabeenya daangaa ce'oo qabduun fayyadamummaa haqa qabeessa yoo simattu akkasumas immoo mirga ulaa galaanaa argachuu ishee mirkaneeffachuu qabdi jedhan. Dhimmoota hidha haaromsaatii fi ulaa galaanaa argachuu irratti mootummaan tattaaffii nagaa qabeessaa fi dippiloomaasii addaan hin cinne taasisaa jiraachuu dubbatan. Pirezidaantichi tattaaffiiwwan hagammaatti taasifamaniin bu'aalee ijoo ta'an kanneen akka hidha haaromsaa qormaata mudatee ture ogummaadhaan darbuun eebbisiisuu mirgi ulaa galaanaa argachuu gara sadarkaa olaanaatti ce'uu fi gaaffiin haqa qabeessa kunis hawaasa idil addunyaa biratti fudhatamummaan isaa dagaagaa dhufuu ibsan pirezidaantii Taayyeen የኢትዮጵያ ህልውና መሰረት በሆኑት በሁለቱ ታላላቅ የውሃ ሀብቶች ዙሪያ መንግስት ያልተቆራረጠ ሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን በማድረግ ይገኛል። እስካሁን በተደረጉ ጥረቶች 3 ጉልህ ውጤቶችን ማስመዝገብ ተችሏል። አንደኛው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አጋጥሞት የነበሩትን ፈተናዎች በጥበብ በማለፍ ማጠናቀቅና በደመቀ ስነ ስርዓት ማስመረቅ ችለናል። ሁለተኛው አስተማማኝና ዘላቂነት ያለው የባህር በር የማግኘት ጉዳይ ከፍ ወዳለ ደረጃ የተሸጋገረ ሲሆን ይህ ፍትሃዊ ጥያቄያችንም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ እያደገ የመጣ ቅቡልነት ማግኘት ችሏል። mootummaan Itiyoophiyaa ulaa galaanaa haqa qabeessaaf amansiisaa ta'e karaa nagaaf dippiloomaasiitiin argachuuf biyyoota qaxanaa yookaan ollaa waliinis hojjetaa jira jedhan. Pirezidaantichi gama biraatiin haasoo isaanii irraa keessatti lammiilee biyya alaatti haala rakkisaa keessa turan kabajaadhaan akka gara biyya isaaniitti deebi'an taasisuu himanii kunis fuulduratti cimee kan itti fufu ta'uu dubbatan. ሶስተኛው በውጭ ሀገር ለእንግልት እና ለችግር የተጋለጡ ዜጎች በክብር ወደ ሀገር የተመለሱ ሲሆን ለወደፊትም ይኸው
ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። Pirezidaantii Taayyeen kana dubbatanii sila miiliyoon Itoophiyaa miiliyoonaan lakkaa'aman manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachuudhaan mootummaan Itoophiyaa amma jiru ni qeeqama. Haasoo isaanii irraa keessatti qaala'insa jireenyaas kaasaniiru. Kanaanis rakkoo qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf ammarraa jalqabee ni hojjetamaa jedhan. Mootummaan bara 2018 keessa rakkoolee qaala'insa jireenyaa guutummaatti hir'isuuf akka hojjetu ibsan. Lammiilee seeftineetii fi deeggarsaan jiraatan waaraan dhaabuuf karoorfamuu dubbatan. Damee qonnaa caalmaatti ammayyaa Yesuuf bara 2018 guddina damichaa dabaluudhaaf karoorfamuu eeraniiru. Hudhaalee damee indaastiriitiin jiran hiikuun deeggarsa teekinooloojii humna namaatiif walitti hidhamiinsa gabaa irratti bifa addaatiin hojjetamaa jechuun dubbatan. Paarkiiwwan indaastirii caalmaatti babal'isuuf deeggarsi barbaachisu hundi ni godhamaas jedhan. Tumsa mootummaatii fi damee dhuunfaa caalmaatti guddisuuf xiyyeeffannoo addaatiin akka hojjetamu seeran. Qabeenya turizimii beeksisuuf misoomsuu irratti ni hojjetama kan jedhan pirezidaantichi bu'uuraalee misoomaaf haalota jiran mijjeessuun qindoominaan kan hojjetamu ta'uu kaasaniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin maatii haadha ulfa ji'a 9 hagayya dabre Gujiitti ajjeefaman keessaa namni tokko to'annoo jala jiraachuun himame. Haaluma kanaan miseensi maatii aadde Suyyee Quxxaalaa dubartii ulfaa godina Gujiitti humnoota nageenyaatiin ji'oota dura ajjeefamuun himame keessaa namni tokko amma to'annoo jala jiraachuu miseensa maatiitiif jiraattota wabeeffachuun Addis Standard gabaaseera. Aadde Suyyee Quxxaalaa jiraattuun godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda Buqqee Sireetii fi dubartiin ulfa ji'a 9 hagayya 8 2025 daa'ima ishee ganna 6 waliin utuu ooyiruu qonnaa isaanii irraa jaldeessa eegaa jirtu waraana mootummaatiin ajjeefamu jiraattonni ganda Buqqee Sireetii fi miseensi maatii Addis Standarditti himaniiru. Taatee kanaan booda caasaan nageenya mootummaa jimmata gaafa fulbana 19 2025 halkan sa'aatii 4tti mana ishee ganda Buqqee Sireetti argamutti deebi'uun manaa fi boqqolloo gumbii keessaa akka gubee fi miseensota maatii ishee namoota 4 to'annoo seeraa jala oolchee akka ture miseensi maatii sodaa nageenyaatiif jecha akka maqaan isaanii himamuu hin barbaanne tokko miidiyaa kanatti himaniiru. Jiraataan aanaa Sabbaa Boruu ganda Buqqee Siree ollaa aadde Suyyee ta'uu ibsan kaanis haati daa'ima lamaa kun utuu hin ajjeefamin dura poolisiin farra riphee lolaa jedhamuu fi milishoonni mootummaa hedduun gara bakka ooyiruu ishee deemuudhaan erga bakkicha ga'anii booda haadha ulfaa kana doorsisaa turaniiru jedhan. Dabaluudhaanis duubarraa miseensi milishaa aanaa Sabbaa Boruu dhufee ajjeechaa kana aadde Suyyee irratti raawwatee jechuun haala yakki kun itti raawwatame Addis Standardiif mirkaneessan. Jiraataan kun itti dabaluudhaan miseensonni maatii aadde Suyyee kan hidhaman gaafa fulbana 19 ta'uu ibsanii gaafas humnoonni nageenyaa bakka mana jireenyaa aadde Suyyeetti argamuun qabeenya isaanii erga barbadeessanii booda maatii aadde Suyyee kan ta'an jaarsa waggaa 80 obbo Galchuu Dhaddachaatii fi Aayyoo ganna 70 manneennoo Diimaa jedhaman ijoollee lama waliin namoota 4 to'annoo jala oolchaniiru jedhan. Boodarra garuu erga dubbiin kun miidiyaalee garaagaraa irratti dheekkamsa kaaftee booda jaarroleen lamaanii fi dargaggeessi tokko gadi dhiifamanillee dargaggeessi waggaa 28 naannoo Galchuu Dhaddachaa jedhamu kan miseensa maatii haadha ulfaa ajjeefame hanga ammaatti to'annoo seeraa jala jiraachuu miseensi maatii kun ibsaniiru. Galchuun fulbana 19 hidhamuu ka dubbatan miseensi maatii kun amma waajjira poolisii aanaa Sabbaa Boruu jiraachuu eeranii maqaa haala yeroo jedhuun waan to'atameef haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaannes jedhan. Waa'ee ajjechaa kanaas aangawoota aanaa gaafannaan nu sodaachisan jechuu miseensi maatii kun dabalanii dubbatu. Erga ajjechaan aadde Suyyee mudate gandicha keessatti rakkoon nageenyaa dabalataa hin mudanne kan jedhan jiraataan Sabbaa Boruu yakka ajjechaa raawwatame ilaalchisee wanti qoratame namni to'annoo seeraa jala oolellee haga ammaa hin jiru jedhan.